Ashama arkafoni jirtu baga video hadha walitti deebine hara dhugaa mudii gaarii keessan jiru baay'ee na gaddisiise wanti dhagee waan harallee miti yeroo baay'ee dhagee wantoota akkana kana biyya Saudi Arabiyaa keessatti namoonni baay'ee miidhaa ranga baay'ee garaa walitti jabaata manni biyya san keessatti gaddisiisu Oromummaa akkas garaa walitti jabaata yeroo kan dubartii dhidhiiteessanii kabalanii karaatti darbanii yeroo kan dubartii guduudanii dubartii tikkitti nama meeqaan gudeedanii ulfeessanii karaatti darbanii yeroo kan qarshiirraa nyaatanii wanti biyya san keessatti wanti an dhaga'u yeroo baay'ee maalidha Oromoo taate Oromoo rakkoo miidhaa namarraan gahaa maanni rakkoon keessan biyya san keessatti jechuudha Oromoo biyya namaa keessatti yookiin immoo Abashaa rakkoo irraan godha dhageessanii Abashaa akkana wal godha jedhu akka dhageessanii Abashaan koo Itoophiyaawii jennaani Abashaadha waliin jennaan biyya tokko keessatti wal argan jechuudha akkatti wal mararfatanii akkatti isaan wal jaalatan jechuudha wal kabajan biyya namaa keessatti yeroo isin akkana wal gootan maaliif garuu jara amma ijoollee kana jechuudha dhagaa miidiyaa irratti guyyaa cidha isaanii poolisiitti yaamanii qabsiisan jira maaliif garuu maaliif barbaachisa sila kun guyyaa cidha isaanii poolisiidhaan poolisiitti yaamanii guyyaa gammachuu isaanii gara gaddaa jijjiiruun maaliif barbaachisa maal hoo waan agam yoo sin miidhanidha waan fedhe yoo sin miidhan akkana wal gochuun maaliif biyya namaa keessatti akkana walitti garaa jabaachuun maaliif biyya Itoophiyaa miidhan biyya rakkattuu biyya yoo akkatti namni jiraatu dhabe yoo namni buluma erga biyya bahanii biyya namaa keessatti dalagatanii bulan maal rakkoo qabame maan hamma kana garaa walitti jabaatu rabbiifu kana durallee jechuudha bakka ijoolleen Oromoo walitti qabamte namni Oromoo ta'e ijoollee gara 100 meeqa poolisii shurxaatti yaamee qabsiisan jechuudha ammas wanti akkasii hin dhaabbanne akkasuma wal gochaa jiran guyyaa irraa jechuudha mee mucaan tokko suuraa kun ganama postotame maalif akkana jechuun maaliif akkana garaa walitti jabaatan ilmi namaa namni jettee mucayyoon tokko postonna mucaan tokko maal jedhe koomentii jala galee aniyyuu nama 10 qabsiisee jira jedhe Oromoodha mucaan anduga jala rippelii jala galee maal akka jedhan beekani ati namaa miti bineessan jedhan jechuudha koomentii mucaa kino laala inna namni keenya baay'ee garaa walitti jabaachaa jira keessumaa yeroo kanatti hidhaatti shurxaa wal qabsiisu shurxaa walitti yaamanii wal qabsiisu faayidaa hin qabu jechuun qaxitaa biyyatti galaa hin jiranii mana hidhaa keessatti rakkatanii yeroo koronaadha namni yoo akkam garaa jabaatu gara waan haasa'u nama wallaalchistanis yeroo kan fuula dhiitessitanii wal dubartii fi dubartii waltumti gaaf tokko viidiyoo maal argaane dubartii taate intala takka hiite tumti biyya Saudi Arabiyaa keessatti kunillee Suudii keessatti jechuudha viidiyoo waraabanii intala qullaadha si ol gadhiisan miidiyaa irratti maannin hamma kana sila Oromoon namni tokko afaan tokko haasaa namni tokko dhiiga tokko qabaachaa namni tokko Oromoo jennaan qoy Oromummaa miidiyaa qofarratti nuti Oromoo kan waliin jennu miidiyaa qofarratti Oromoo kiyya sanyii kiyya maalii kiyya kan jennee wal faarsin maal jennu miidiyaa qofarratti nuti lafatti wal hammannee wal gargaarree bakka rakkoo qabnutti walitti himnee wal bira darbu hin qabnu nuti akkamitti yeroo gammachuu wal bicinaa dhaabbatanii gammachuu waliin dabarsan malee gammachuu nama akkamitti gaddatti jijjiirtan isin ilmi Oromoo jechuudha biyya Saudi Arabiyaa keessa jiraatan akkamitti yaaddan dhugaa rabbeechuun nama gaddisiistu dhugaa rabbeechuun yeroo baay'ee micayyoo takka dubartiidha jechuudha hin beekaani intalli takka itti dhihaattiin baay'iste jechuudha na kootu na bira minaamni jettanii waggaa darbeedha jechuumaan ishee yeroo bira dhaquuf jettu maaliif akka ta'e hin beeku malee intalitti shurxaadhaan qabsiiste intala jechuudha intala ishee bira dhaqaa jirtu jechuudha waggaa geeraan jechuun amanuu dadhabe gaaf isheen natti man gaafa intala gaafadhu online hin jirtu maal taatina qabamtee biyya galtee minaamin yeroo sana ammoo akka ammaa kan hidhamuun hin jiru inna biyya sana keessatti namni baay'ee walitti garaa jabaata baay'ee walmi maaliif nama jaan dhugaa rabbi waan nama haasofsiisu nama wallaalchisan inna kanaaf please Oromootiya walitti akkana garaan jabaatina yoo namni tokko isin miidheeyyuu bakka jechuun dhiifama ni caale hin jiru malee shurxaadhaan qabsiistee gara biyyaa isaan miidhaa akkuma inni isin miidhe namni miidhee jette waaqayyo biratti gaarii miti lafatti ati of fakkeenyaaf namni tokko yoo na miidhe nama na miidhe sana anis miidhu malee hin dhiisu yoon jedhe suni xiiqii kiyya keessa jiru malee anis miidhee wanta kan argadhu garuu yoo dhiifama godheef immoo anastis gaarii nama gaariidha ofiin jedheen ofitti fudhadha waaqayyo isaatti nama gaariidha siin jedhee gaafa waaqayyo fi lafatti illee nama biratti illee wantoota akkasiitu gaariidha malee akkuma namni si godhe nama godha jettee taksumayyuu yaadina Arabbis maam Oromoo akkana wal hin godhina dhugaa rabbi jechuudha mee Abashaa akkana wal goota akka dhageessanii beekta Abashaan akkanatti biyya namaa keessatti shurxaalitti yaamtee wal qabsiistee wal hiitee wal tumti Abashaan dubartii irratti wal loltu argitanii beektanii isin ko nama dubartii afillee jettanii nama dubartii takkaaf jettanillee dhiira tokko
hiitanii tumtanii akkamti dubartii san bira geechee maaf akkana goote jettanii jechuudha. Dhiira ta'ee akkasitti dhiira akkatti jechuun viidiyoo tokko fa'aa arguun ooltan miidiyaa irratti yeroo baay'ee walii gad deemee ture. Akka waan hiriyaasaa jalaa waliin wal beekanii ta'ee ani beeku jalaa wal janajjan ta'ee ani beeku akkamitti hiriyaatii janajjan ta'anii dhiira tokkicha jechuudha. Nama meeqaan hidhanii qullaa isaa dhaabanii garafan jechuudha. Akkamitti ilmi dhiira akkas godhamee rabbiif jiraati. Innaa baay'ee garaa walitti jabaachaa jirta warri Suudii keessa jiraatan jechuudha. Baay'ee wantoota fokkisaa wantoota waaqayyoo fi lafaa fi gurraa fi ija namaatti illee hin bareenye gochaa jirta. Kanaafiyyuu please akkana garaa walitti hin jabaatina. Garaa walitti hin jabaatina. Garaa walitti jabaachuuf faayidaa takkayyuu hin qabu. Nama miidhuun beektan biyya Itoophiyaa jechuudha. Biyya rakkattuu sanatti kana namni achi keessa karaa ittiin achi keessa akkamitti baanu jedhu jira. Mee namni kun maal qaba erga biyya san keessa immoo akkuma ta'anii bahanii yoo dalagatanii maatii ofiillee jijjiiranii beektanii namni biyya namaa jiru kun maatii qofaa miti. Maatiillee ofiifillee hin jiraata maatiifillee akkasuma rakkataa gargaara waa baay'ee godha namni biyya namaa jiru beektanii. Garuu mootu yoo akkanatti walitti garaa jabaattanii hundumtuu shurxaa walitti yaamtanii nama meeqatu qabamee jira. Fakkeenyaaf nama baay'ee qabamee jira. Kana hunda shurxaan argee osoo hin taane isheentu walitti bakka jiru walitti ni wal qabsiisaa jira. Kun ammootu gara jabummaa waaqayyo waan hin jaalanne waan namni hodhagee namni waa akkana garaa walitti jabaate jennee miti surr nama jedhu waan ta'eef waan gaarii miti. Kanaafiyyuu wantoota akkanaarraa fagaadhaa gochuu dhiisaa hamaa walirra hin yaadina. Nama gammachuu jiru tokko waliin dhaabbatu gammachuu isaa qooddadhu malee irratti waan hamaa hin yaadu. Humaa takka jechuun humaa takka faayidaan argattu ati jechuudha. Nama santu miidhama malee ati akkas gochuu kan kifeetti wanta ati bu'aan ati argattu hin jirtu. Gocha ati akkas gosanirratti immoo namni sun baay'ee miidhama. Mana hidhaa keessatti baay'ee rakkatanii kaayyoo baay'ee gara fuulduraatti yaadan hundi jalaa babbada. Waa baay'eedhaan miidhama namni ati akkasirratti yaadda sun. Garuu immoo ati immoo faayidaa takkan argattu. Namni akkana gootu kun nama birattis rabbi birattis jibbamti tu namni akkanaa kun bineensa namni akkanaa kun jira namni akkanatti ilma namaatti garaa jabaatu jedhamtee jibbamta malee faayidaan ati argattu hin jirtu namarratti akkana gochuu nama san miitee malee jechuudha. Innaa kanaafiyyuu Oromootiyaa please waan akkanaa walirraa hin geenya haga danda'ame wal jaaladhaa bakka jirtanitti wal gargaaraa waan ta'een baqachuun waan akkana kan hamaa akkana walirratti hin yaadinaa takka faayidaa hin qabu waan ta'eef jechuudha. Innaa akkana caalaa waan yeroo miira keessa galu haasa'uu hin danda'u beektan yaani naara. Kanaafiyyuu wantoota akkana hamaa walirratti yaadinaa please amma booda yaani please akkana hin godhinaa ijoollee Suudi Arabiyaa keessa jirtan rakkoo keessanillee ani hin beeku maaliif akkana waan hamaa walirratti akkas hin gootan ani hin beeku bichaa please wanta akkanaa walirraa hin geenyaa nagaa naaf tura baay'ee sin jaalladha.